namni kamiyyuu fuula bareedaa fi qaama hawwataa qabaachuu ni danda'a. Garuu bareedinni dhugaa onnee jaalalaa fi yaada gaarii qabaachuudha. Hubadhu, namni kamiyyuu hanga dhumaatti bareedaa ta'uu hin danda'u. Sababiin isaas bifti yeroo waliin dhumata. Garuu ati yaada gaarii fi onnee jaalalaa qabaachuun keenya jireenya keenyaaf murteessaadha. Hubadhu, yeroo hundumaa yaada dukkanaa'aa hin yaadin. Akkasumas onnee fokkisaa hin qabatin. Kan si jaallatu baay'eedha. Kan si dhiiseef hin gaddin. Kan darbe barnoota, kan dhufuuf immoo ati yoo sila haalaaf amalli gaarii hin qabaanne amala kee. Hubadhu dhiira koo, shamara tokkorraa jaalala dhugaa argachuu yoo feete, atillee nama maalummaa jaalalaa beeku ta'uu qabda. Shamara tokkorraa jaalala dhugaa argachuuf dukkana keessaa ifatti ishii baasu osoo hin taane onnee kee qulqulluu yoo kenniteef qofa dukkana keessaa ifatti ishii baasuu dandeessa. Sababiin isaa jaalalli carraadha. Hin argamu, argamees hin dhaabbatu. Jaalalli dhugaa hamma ati duutee boollatti darbamtutti. Namni ati dhugaan jaallatte si keessaa hin dhiqamtu. Hubadhu, nama jaallachuuf waan sadiitu si barbaachisa. Tokkoffaa onnee qulqulluu, lammaffaa obsa qabaachuudha, sadaffaa jette jette. Jireenyi shamarree keessa hin jirre bakka duwwaadha, hin bareedu. Amma of bareechitullee wanti hundinuu shamara waliin bareeda. Hubadhu, nuti dhiironni waraqaa yoo taanu waraqaa sana irratti bakka duwwaa nuuf kenname guutuuf qalama nu barbaachisa. Shamarri qalama keenya. Nutis qalama sirriitti qabannee yoo hin barreessine barruun sun karaa yookiin sarara isaa gadi lakkisan. Kanaafuu nutis soba dhiisuun barbaachisaadha. Jaalalli sobaan ijaaramtee inuma diigamti. Hubadhu, nama kaayyoo hin qabnetti hin michoomin. Kaayyoo kee dagarta. Nama sobutti hin hidhatin. Hubadhu, bakka amanamummaan jiru wal dhagahuutu jira. Bakka wal dhagahuun jiru kolfaa fi taphatu jira. Bakka kolfaa fi taphni jiru gammachuutu jira. Bakka gammachuun jiru abdii jireenyaatu jira. Bakka abdiin jireenyaa jiru jaalalatu jira. Kan kee garuu faallaa kanaati mee akkamitti yaadda? Shakkiin xixiqqoon jaalalaa dhugaa boores. Kanaafuu ani kaayyoo qaba waan ta'eef amala daa'imummaa biyyatti dhiifnee biraa dhufne jaalalaa fi jibba erga adda baaftee bartee wallaalummaa hin qabdu. Si waliin yeroo gubuu hin fedhu. Carraa gaarii siif hawwa. Nama dhugaan jaallattu yoo inni sitti balleessee badii isaa of hin beekne hin gorsita, hin sossobda, daandii itti agarsiifta, hin kadhatta, hin orsita. Yoo hin sirroofne kanaa olitti hingalaa jechuu ni dandeessa. Sababiin isaa kan har'a jaalala keessatti ciqiccii sitti baay'isu yookiin sitti baay'istu borillee jireenya keetti hafuura buufti. Sababiin isaa biddeen nama quufsu ijaa ilaaltee beekta yookiin eelee irratti beekta. Haa ta'u malee dirqama nama tokko jaallachuuf of jaalladhu. Namni of jaallatu namallee ni jaallata. Dhiirri tokko kan si jaallatu bareeduma kee fi qabeenya kee osoo hin taane haalaaf amala gaarii yoo qabaattedha. Kanaafuu haalaaf amala kee tolfadhu. Abbaa fedhee olitti. Hiriyaan sobaa waan shaniin summiisitti ta'aa of eegi. Hiriyaan sobaa qoraattii bishaan keessaati. Eeggadhu si waraana. Hiriyaan sobaa bofa marga keessaati. Eeggadhu dhokatee si hidda. Hiriyaan sobaa summii midhaan keessaati. Eeggadhu si nyaachisa. Hiriyaan sobaa dhukkuba sammuuti. Eeggadhu gocha hin taane sirratti raawwata. Hiriyaan sobaa madaa cinaachaati. Eeggadhu iddoo sirkaa nyaatu deebi'ee si nyaata. Eeggadhu
nama ati jaallattuun walitti si buusa, nama ati kabajju si xinneeffachiisa, arraba kee micciira, dubbii kee hin dabsa, soba dhugaa fakkeessa, maatii keerraa si fageessa, jaalallee keetiin adda si baasa. Kanaafuu hiriyaa kee nama akkamii hojii jaallatamuu fi jaallachuu jidduutti kan argamu wal amanuu yoo ta'u, wal amanuu fi wal kabajuu jidduutti kan argamu obsaa fi jaalala akka ta'e beeki. Namni obsa qabu rakkinni hanga fedhe yoo jiraatellee waan jaalala dhugaasiif qabuuf rakkina isaa sitti obsa. Namni tokko kan jaallatamuuf ga'umsaa fi beekumsa cimaa qaba osoo hin taane haalaa fi amala gaarii waan qabuuf hundaa olitti jaalatamuu ni danda'a. Maaltu beekaa? Namni ati bareedinaa fi istaayilii isaa ilaaltee kan filattu yookiin bareeduma isaatiin sitti dhaaddata yookiin istaayiliin isaatu waan hin bareedne ta'uu danda'a. Nama tokko jaallachuuf ulaagaalee 3 irraa ilaali. Tokko imaana qabaachuu yoo ta'u, 2 obsa, 3 fi inni dhumaa kabaja siif qabaachuu isaa ilaalladhu. Kanaafuu waan hundayyuu kan caalu amala gaarii qabaachuudha. Fuula bareedaa parsantii 100 ol qabu. Hubadhu. Gaafa qodaan tokko nurkaa bu'ee cabu, iyya qodaa sanaatiin namootni nutti dhiyaatan dhagahuu danda'u. Garuu gaafa onneen namaa jaalalaan cabu namni namaaf hin argu. Miidhamni laphee cabee fi onnee jaalalaan madoofte kan siif wal'aanu tasuma hin jiru. Sababiin isaa kan sitti dhiyaatu hundi isaatu kan arraaf yoo ta'e malee kan boriif inni yaadu muraasa. Yoo madaa kee tuttuqee sitti dabaluu malee madaa kee kan sirraa qorsu baay'ee miti. Kanaafuu salphumatti onnee kee mana kiraa yookiin suuqa gabaa hin godhin. Kan abbaan fedhe seenee ba'uu hin taasisin onnee kee. Maaf qoosta jaalalaan sin jaalladha jettee maaliif deemta karaa dabaa yookiin sin jibba jedhii silas koo garaan madaa. Tokkoon sin jaalladha jedhii natti himi dubbii haqa. Afaan damma gootee sin jaalladha hin jedhin. Yoo feetes na jibbii natti himi deebi. Silas jaalalli kee hin fakkaatu dhugaa. Osoo ana qabdu 9 jana jantaa. Onnee koo madeessin natti himi haqa. Jaalalli carraadha yoo qabachuu beekte. Mootarii na sobdee na gowwoomsuu feete. Dhiira hunda keessaa si qofa filadhee ijji koo si malee kan biraa yoom garte. Dhugaan si jaallannan maraattuu na seete.